Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma kaleessa isin jedhe warroota namoota hedduu gaafii gaafachuu jira. Namoota Facebook keessan yeroo keessa galtan bakka itti duraan friend isiniif fidu san hin qabne achirraa dhabnee jirra. Bakka namni itti yeroo saahibummaa isin gaafate request isin ergus argachuutti hin jirru jettaniif gaafii keessan deebii ni ta'a jedhee yaada. Fakkeenyaaf Facebook keessan gubbaa yeroo galtan bakka kanatti friend isiniif fide jechuudha. Garuu ammoo mobaayila keessan irratti fiduutti hin jiru, irraa badee jira jechuudha. Isa kana jechuudha argachuudhaaf eessa arganna kan jedhu. Akkasumas mobaayila keessan yeroo Facebook bantanii jettan suuraa akkatti tarreessee suuraa gaalarii keessan keessa jiru isinitti mul'isa. Isa kanaas akkamirraa balleessina kan jedhuuf fakkeenyaaf suuraa mobaayila keenya yeroo Facebook bannu nutti agarsiisu isa akkamirraa balleessina kan jedhuuf isa yeroo biraa isin garsiisa. Ammaaf kan isin garsiisuu barbaade fakkeenyaaf friendii keessan argachuudhaaf akka itti argachuu dandeessan haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf duraan iddoo kanatti isiniif fida, amma garuu hin jiru jechuudha. Bakka kana akka amma arguu jirtan kanatti bakka notification waan tokko yeroo post namni godhamas yeroo namni comment isiniif kennu fa'aa notification kana irraa isiniif dhufa. Isa kana qofaatu mul'atu jira jechuudha. Yeroo ammaa kana akka amma arguu jirtan kanatti amma hin qabu jechuudha inni kun. Isa kana argachuudhaaf friendii keessan argachuudhaaf bakka itti namni aad isin gaafatu argachuudhaaf akkasumas bakka itti nama haaraa gaafachuu dandeessan argachuudhaaf as bakkuma notification kana tuwitan jechuudha. Bakka notification irra isiniif dhufu kana yeroo tuwitan isin mul'atu jira. Bakka kana yeroo tuwitan akkatti ol harkistan jechuudha notification ma kana jalatti. Amma akka arguu jirtan kanatti bakka kanatti see all bakka jettu tana jechuudha. Nama notification keessan hunda laaluudhaaf achirra dhooytan jechuudha. Gama gadii kanatti kun akkam arguu jirtan kanatti notification ma kana jalatti namoota saahiba isin gaafate asitti argitan jechuudha. Kun akka isin mul'atu jiru kanatti gubbaa irratti notification jalatti ammoo bakka namni saahibummaatti isin gaafate kun friend requesting keessan as jira jechuudha. Notification ma kana jala argattanii isa nama haaraa ammoo aad gaafachuudhaaf kun isumatti aanee ammas asitti maal jechuutti jira people you may now jedha. Akkanumatti ol harkistanii as jala argattan jechuudha. Kun as jala jira. Nama haaraa yoo gaafachuu barbaadan aad friend gochuu dandeessan jechuudha asitti. Inni kun ammoo nama saahibummaa isin gaafate jechuudha. Asitti bakka arguu jirtan kanatti confirm isiniin jechuudha jira. Notification ma kana jala galtaniiti as jala argachuu dandeessanii haala salphaadhaan jechuudha. Waa takkullee rakkoon qabu asuma jala galuu qabdan jechuudha yeroo hundaa'u. Gama biraatiin isa suuraa yeroo isin mobaayila keessan bantan gubbaa kanarratti isinitti fidee isin agarsiisu san yeroo biraatiin isin garsiisa. Ammaaf ammanumaan isin garsiisa jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeessanii notification keessan jala galtan jechuudha. Bakkuma kana san booda akkatti ol harkistanii gama gadiitti isiniif dhufa jechuudha. Akka amma arguu jirtan kana kun notification jalan jiraani. As kunoo nama haaraa gaafachuufis asuma jala jira. Isa isin gaafates kunoo gubbaa irratti isiniif fida. Isuma kana irra jalqaba irratti nama isin gaafate isin garsiisa. Gama gadiitti ammoo nama haaraa isin garsiisa jechuudha. Friendiin keessan namni haaraan itti gaafachuu dandeessan ay jala jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan argachuu dandeessan isiniin jedha.